Nagaanii fararri waaqayyo gooftaa isinirra ta'u dhaggeeffattoota tokko akkam jirtu. Nagaa keessanii egaa waaqayyo nu gargaaree guyyaa har'aa kanas sagalee waaqayyoo waa'ee barumsa bara dhumaa isinii qabadhee dhufeera. Kutaan har'aa isinii qabadhee dhufee kutaa 11ffaadha. Innis waa'ee dhuga baatota lamaanii warra yeroo gidiraa isa guddaa sana keessaa waaqarraa dhufanii walii wajjin haasofna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11:3 irratti kaasee akkas jedha. Dhuga baatonni koo lamaan uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 raajii dubbachuuf jiruudha. Yeroo bineensummaan mootichaa bara dhumaa yookaan mootiin bara dhumaa ani Masiidha, ani Kiristoos jedhee bulchisuun mul'atu. Dhuga baatonni lamaan kun immoo waaqarraatii dhufu. Egaa kutaa darbe keessatti bara gidiraa isa guddaa keessaa iddoo lamatti qoodneetu taatee wanta lamatu jirannee waggaa 7 inni jalqabaa yookaan immoo waggaa 3 inni jalqabaa yeroo Masiihin sobaa sun Kiristoos inni sobaa sun fakkeessaadhaan dhufudha inni. Afaan dhadhaarii godhateetu Kiristoosiin of fakkeessee hoolicha fakkaatee ana Kiristoos jedhee waan hundumaa nagaa buusaa dimokiraasii fidaa akka naman quuqne akka naman gaddisiisne akka irratti hin beekamneef wantoota baay'ee fooyyessaa namoonni baay'een kun dhuguma Masiidha jedhu dhuguma kun isa eeggataa jiru sana jedhu mootii qajeelaadha kun jedhu kanaaf biyyi lafaa hundumtuu akseptiisa godha isa fudhata. Raajiin sobaa sun immoo baay'ee akka namni isa fudhatuudhaaf kakaasa jechuudha. Inni kun Masiidha jedhee waa'ee isaa dhugaa ba'aafi. Egaa bineensummaan isaa kan inni mul'atu waggaa 3.2 jennee waggaa 3.2 irratti immoo bineensummaan isaa maaliin mul'atannee wantoota tokko kakaasnee ni jalqabaa kakuu Israa'elii wajjin galee diiga. Iddoo aarsaa irratti aarsaan dhiyaachuun qabu jedhee ittisa. Aarsaa ittisa anuma waaqni ofiin jechuu jalqaba. Gaafni xinnaan gidduudhaan baatu sun afaan gurguddaa dubbatti inni waaqayyoo jedhee Yohaannisitti mul'ate sun ani waaqa ofiin jedha. Yookaan waaqayyoon arrabsuudha inni jedhu anumatu waaqa jechuudha waaqayyoon arrabsuu jechuudha. Waaqayyo waaqa kee biratti waaqa biraan qabaatiin jedhamee caafamee jira. Waaqayyo ulfina waaqayyoo fudhachuu caalaa wanti waaqayyoon aarsu wanti waaqayyoon gaddisiisu hin jiru. Ani waaqa jechuun baay'eema cubbuu guddaadha jechuudha. Kanaaf ani waaqa ofiin jedha namichi. Mootichi bara dhumaa sun eenyu akka ta'e hin beeknu irraa. Amma jira ta'e gada dhalata ta'e hin beeknu garuu mootiin bara dhumaa ani waaqa jedhee dhufu suni waggaa 3.2 dhumaarratti kan inni bineensummaa isaa agarsiisu kakuu isaa diiga ajjeesutti ka'a. Lakkoofsa kooddii isaa immoo 66 jedheetu mallatteeffata namoota. Raajiin sobaa sun namoota mallatteessaa fi bakka bituunis gurguruunis akka hin danda'amne kutaa darbee keessatti kaasneerra. Egaa namoota kanan fudhannee fi fakkii mootichaatti hin saganne immoo ajjeefamuun akka ta'u irratti heerumti mootummaa hin baasa yeroo sana. Addunyaa mootummaa tokkoon bultu, addunyaa nama tokkoon bultu, addunyaa qarshii tokkoon bittu, addunyaa amantii tokko qabdu, addunyaa kooddii tokko qabdu. Kooddichi immoo 666. Kanaafi bara kana keessa wangeela kan lallaban gosa lamatu jiru. Ilmaan namootaa keessaa waaqayyo Israa'eloota gaafa isaan haadhoodummaa jalaa ba'an akkuma Zakkaariyaas dubbate gaafa isaan haadhoodummaa jalaa ba'anii gara Kiristoos isa waraananii ilaalan sana namoota 12,000 gosa 12 keessaa mallatteeffamu. Isaan kun ivaanjelistoota yookaan wangeelaawwata bara sanaati. Isaanii ala kan wangeela lallabu hin jiru jenneerra. Sababiin isaa waaqayyotu isaan mallatteessa. Adda isaanii irratti mallatteesseera waaqayyo. Akka isaan hin miidhamneef waaqayyo mallattootti godhateera waan ta'eef isaan kanatu wangeela lallaba. Bineensichi isaan kana miidhuu hin danda'u jenneerra. Sababiin isaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 10 irratti tulluu Xiyoon irratti mootichaa wajjin argamaniiru. Yeroo mootummaa kumaa mootichi gad dhufu Yesuus Kiristoos yeroo dhufu raapchar yookaan ol butamanii dhaqaniitu arganiiru. Egaa isaan kun wangeela lallabuudhaaf humna qabu, wangeela lallabuudhaaf mirga qabu. Waaqayyootu mirga isaanii laate, waaqayyootu aboo isaanii laate.
ayyaana waaqayyootti isaan gargaara jara kana. Isaanitti dabalee sanyii namootaa kan turan garuu immoo samii keessa kan jiran qulqulloota durii keessa dhuga baatonni koo lama in dhufu. Dhuga baatonni koo lama dhufaniitu yeroo sana raajii dubbatu. Waggaa 3 walakkaa jedhe Waaqayyo. Waggaa 3 walakkaa yeroo sana raajii dubbatu dhufanii dhuga baatonni kun lamaan. Waaqarraa gad dhufu. Waaqarraa gad dhufu. Isaan kun egaa milikkita jedhame hundumaa hojjetu. Egaa eenyummaa jara kanaa ilaalla. Eenyummaa jara kanaa ilaalla. Dhuga baatonni sun eenyu kan jedhu. Dhuga baatonni kun han isaan godhan tokkoffaa jedhee bokkaa roobsuus caamsuus danda'u, abidda waaqarraa buusuu danda'u, bishaan dhiigatti geeddaruu danda'u, dha'icha kan jedhame hundumaa hubachuu danda'u. Bineensichi isaan kana miidhuu hin danda'u. Bineensichi isaan loluu hin danda'u. Isaan humna guddaa fayyadamu yeroo sana. Waaqayyo aangoo guddaa isaan irra kaa'e. Humna guddaa isaanitti kennee gad erga samaa irraa dhufu, waaqarraa gad dhufu waan ta'eef paawurii cimaadhaan dhufu biyya lafaa irratti bineensicha eenyullee isaan miidhuu hin danda'u. Addunyaa kana waan barbaadeen rukutuu danda'u isaan. Mirga guutuu qabu dhuga baatonni kun. Egaa akkuma amma isinitti hime dhuga baatonni kun milikitaan agarsiisan kana yoo ta'e jarri kun eenyudha? Eenyudha? Wantoota wal falmisiisoo baay'ee waan jiraniif eenyummaa jarra kanaa sirriitti ilaaluun gaariidha. Namoonni tokko tokko akkaataa isaan ibsanitti isaan kun Eeliyaasii fi Heenookidha jedhu. Eeliyaasii fi Heenookii kan jedhan jiru. Maaliif Eeliyaasii fi Heenook jedhaman? Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 yookaan immoo Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 5 yoo ilaaltan akkaidha. Heenook karaa isaa hundumaa Waaqayyo wajji waan godhateef, karaa Waaqayyo irra waan deddeebi'eef, Waaqayyo isa fudhatee jedha seera uumaarraa. Ibroota irraa immoo Heenook du'a iyyuu ijaan akka agarretti Waaqayyo isa fudhate. Du'a isaa dura immoo fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon amantiidhaan gammachiiseera jedha. Waaqayyoon waan gammachiisu hojjete. Bara dhaloonni jal'ate keessatti nama Waaqayyotti gammade. Bara dhaloonni karaarraa kaate keessatti nama Waaqayyo filate. Nama akka garaa Waaqayyoo. Nama Waaqayyo sirriitti isa jaallate gidiraa biyya lafaa kana keessaa utuma inni fooniin jiru ol butedha. Heenook waa'ee ol butamuu irratti waa'ee isaa kaaseera. Heenookiif Eeliyaasii kan jedhan maaliif egaa? Heenoo fi Eeliyaas kan jedhan. Eeliyaas immoo Eelsaa wajjin utuma deemuu isa lammaffaa mootota boqonnaa 2 irratti laga Yordaanos ce'anii Gilgalii ka'anii Beetel ga'anii Yerikoo Yordaanos ce'anii bubbee humna qabeessi tokko saragallaan abiddaa yookaan immoo duumessi ulfaataan dhufeetu Eeliyaasiin akka butee sokkee sagalee Waaqayyoo nutti himachuudha. Elsaayi uffata isaa fudhateetu hojii Eeliyaas hojjetetti darbe dibanni irra bu'ee gaafan uffata isaa fudhatu. Egaa jarri kun maaliif Eeliyaasii fi Heenook jedhaman? Namoonni maaliif gara sanatti quba qaban yoo jettu ta'e gaaffiin sammuu keessan keessaa kan ka'u isa kanadha. Kanaaf akkaataa namoonni hedduun deebisan irra dhaabanne nutis kan nuti konkiliishinii ilaannu karii Eeliyaasii fi Heenook ta'uu danda'u maaliif yoo jettan jarri kun du'a fooniin duune. Jarri kun lamaan foonuma biyya lafaarra uffatanii jiran kanaan ol butaman. Akkuma jiru kanatti dhaqan du'a ijaan hin agarre waan ta'eef namni utuu hin du'in immoo mootummaa Waaqaatti galuu hin danda'u waan ta'eef jarri kun deebi'anii dhufanii raajii dubbatanii waggaa 3 ji'a 6 lafa kanarra turanii isa booddee dhumarratti bineensichi isaan ajjeesa waan ta'eef guyyaa 3 walakkaa immoo du'aniitu guyyaa 3 reefi isaanii bakkee taa'ee isa booda lubbuun itti deebi'ee ka'a jedha waan ta'eef jarri kun dhufanii du'uun dirqama. Foonii waan hin duuneef dhufanii du'u. Isaan biyya lafaa isaan duwwaadha biyya lafaa keessaa utuu hin du'iin kan mootummaa Waaqaa yookaan immoo kan asii ol butame waan ta'eef jarri kun mootummaa Waaqaa galuudhaaf dirqama du'uutu ta'a waan jedhaniif akeeku jechuudha jara kanatti. Du'uu qabu. Dhufanii du'uu qabu. Yoo du'an mootummaa Waaqaatti galu waan jedhamuuf isa kanatu konkiliishinii akka Eeliyaasii fi Heenook jennu taasisaa jechuudha. Yaadni garee kanaa yoo laallee sirriidha.
Garee lammaffaan immoo akka jedhu. Garee lammaffaan immoo no Eeliyaasii fi Henook miti. Jarri kun Eeliyaasiin Musee ta'uu danda'u. Sababiin isaa Eeliyaasiin Museen kan isaan hojjetan wangeela keenya keessaa Museen bara jiraatu keessatti keessumaa bara dha'icha Gibxitti fide keessatti Museen dha'icha inni fayyadame inni tokko bishaan dhiigatti geeddaruudha. Dha'icha kan jedhame dha'icha 10 Fari'oonotatti fayyadameera. Bishaan dhiigatti kan geeddare Museedha. Abidda waaqarraa kan buuse bokkaa kan caamse Eeliyaasii. Wangeelli keenya akkas jedha waan ta'eef kun qaxxitaama jara kanatti akeeka malee Henook miti kan jedhan immoo jiru. Qaxxitaama ani gara kanatti soliin gala. Milikkita isaan agarsiisan asirratti yoo ilaaltanii isa Museen agarsiisetu jira, isa Eeliyaas agarsiisetu jira milikkitoonni isaanii. Kun lamaan akka nuti Musee fi Eeliyaas warri dhufan kun dhugaa baatonni kun jennu nu taasisa. Karaa biraan immoo akkuma sila jedhe du'a ijaan hin agarre waan ta'eef otuun du'iin immoo ol ba'uun hin danda'amu waan ta'eef otuun du'iin jireenya isa bara baraa keessa jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef du'uutu ta'a dhufanii warra jedhaniif immoo Henook dhufuu qaba jechuudha. Inni immoo Henookiif Eeliyaas. Kanaaf iddoon tokko tokko Baayibilii irraati gara itti gortanis wallaalchisaa. Isa kana gaa Waaqayyoof dhiifnaa jechuudha. Waaqayyoof dhiifna jechuudha. Gaaffiin tokko tokko gaaffiin hin deebine jiru. Gaaffiin teolojiyaaniin ittiin buunes jiru. Gaaffii kana ija jabaallee kana jechuu hin dandeenyu. Maaliif konkluuziiniin lamaan iyyuu sirrii natti fakkaatu. Garuu Waaqayyootu beeka jennee Waaqayyoof dhiifnaa jechuudha. Waaqayyoof dhiifna. Wangeelli keenya waan kana caalaa cabsee nutti dubbatu waan hin jirreef itti dabarree dubbachuun immoo balaa qaba. Balaa qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa dhugaa baatonni kun lamaan maal godhu yeroo sana? Maal godhu yeroo sana? Eenyullee isaan miidhuu yoo barbaade abidda afaan isaanii keessaa buufanii ajjeesudha. Eenyullee yoo isaan miidhuu barbaade. Yeroo sun yeroo bineensichi ani waaqa ofiin jedhee saba Waaqayyoo ari'atu waan ta'eef jara kanatti yoo bu'u abidda afaan isaanii keessaa fuula. Abidda afaan isaanii keessaa raajiin sobaa sunis mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 keessa inni jiru abidda waaqarraa buusuu danda'a jedhanis. Yeroo sun yeroo rakkisaadha. Seexanni humna isaa sadhumaa fayyadamanis. Waaqayyoos dhugaa baatota akka abiddaa kana waaqa lafarratti erga jechuudha. Biyyi lafaa yeroo sana baay'ee yeroo gidiraasa guddaa jedhameera waan ta'eef. Sanyiin namaa erga lafarratti uumameeti gidiraan ammas ajabaatu hin jiru jedheera Yesuus. Gidiraa kana keessatti Waaqayyoos warra abidda tufan erga. Warra abidda fayyadaman jechuudha. Afaan isaanii keessa fedhanii warra abidda baasan erga Waaqayyo. Jara kana lamaan. Raajiin sobaa sunis ibidda nama duratti gadi buusuu danda'anis nama goyyomsuudhaaf. Kanaaf namoonni yeroo sana konfiyuusii ta'u isa kami sirriin isa kami kan Waaqayyoo isa kami sirriin kan jedhu baay'ee daa'ilemaa keessa yeroo namni galudha. Raajiin sobaa sunis abidda buusuu danda'a warri kunis abidda buusuu danda'u. Dha'icha kan jedhame warri kunis hin fidu warri kunis hin fidu. Ani isin dhibu bara siraboo boqonnaa 3 kaasanii olaaltanii bara Fari'oonotaa keessas Museen yeroo inni itti bofa ulee bofa taasisu warri xonqaayoo oodduun sunis ulee isaanii bofa gochaa turan. Dha'ichi Museen godhu bishaan Abbayyaa gaafanni dhiiga godhu isaanis dhiiga godhu turan. Injiraan irra gaanii dadhaban malee waan hundumaa gochaa turan. Hin godhama. Hin godha seexan. Waaqayyoos hin godha seexanis godha. Garuu immoo dhuma irratti mo'ama. Akkuma uleen Musee bofa warra taate sana ulee jara sanaa ishee bofa taate liqimsee fixe. Dhuma irratti raajiin sobaa kunis hin mo'ama. Bineensichi sobaas hin mo'ama jechuudha. Ani Kiristoos inni jedhus hin mo'ama. Kanaaf jarri kun inni tokkoffaan dha'icha kan jedhanii miidhuu kan waan barbaadan miidhuu danda'u. Gochuu danda'u yeroo isaaniis. Kan biraan bokkaa dhaamsuudhaaf aboo qabu. Akkuma Eeliyaas bara sana mooticha Ahaabiin bokkaa caamsee rakkisaa ture sana jarri kun yeroo sana samaa irratti bokkaa dhaamsuu danda'u. Gogiinsa fiduu danda'u. Duraawutii fiduu danda'u. Hongee fiduu danda'u. Bara sana keessa. Aboo qabu jechuudha. Aboo Eeliyaas qabu. Sadaffaa irratti dha'icha isaan fidan bishaan dhiigatti geeddaranii namni akka bishaan dhuguu dadhabu gochuu danda'u. Raajiin sobaa abidda waaqarraa yeroo buusu
Isaan kun immoo yoo barbaadan bishaan dhiigatti geeddaranii biyya waan dhuguu dhabdee akka isheen rakkatti gochuu danda'u akkuma bara Fari'oonota gochuu danda'u dhahicha isaan fidan jechuudha. Dhahicha afuraffaa isaan godhan dhahicha waan jedhamu hundumaa gochuu danda'u. Dhukkuba fiduu danda'u. Beela fiduu danda'u qabeen. Bishaan rukutuu danda'u. Bokkaa rukutuu danda'u. Abidda magaalaatti qabsiisuu danda'u. Afaan isaanii yaadu fudhe. Kanaaf jiru kun dhahichi kan jedhame hundumaa fidu biyya lafaarratti. Yeroo sana yeroo biyyi lafaa cinqamudha. Isaan kun garee seexanaa rukutu. Gareen kan seexanaa sun immoo warra kana rukutu. Israa'elootaa fi warra Yesuus Kiristoositti amanan yeroo sana dhuga ba'umsa jara kanaa dhaga'anii, raajummaa jara kanaa dhaga'anii warra fayyan akkasumas immoo dhuga baatota warra 140,040 sana dhaga'anii warra Kiristoositti amane biyya lafaa keessaa miidhu warri kan seexanaa. Warri 66 isaan miidhu. Warri kun immoo warra sana miidhu. Anti lamatu jira biyya lafaarraa yeroo sana mootummaa lamatu jira jechuudha. Mootummaan seexanaa kamiyyuu waliin ta'ee tokko ta'a yeroo sana. Samma biyyi Raashiyaa fi Yuukireen wal loltu samma biyyoonni addunyaa kun garee waammatanii kun kana lolu sun sana lolu miti amma. Yeroo sana mootummaan biyya lafaa hundumtuu Chaayinaanis Ameerikaa wajjin tokko taate, Raashiyaan Ameerikaa wajjin tokko taate, Awurooppaan Afrikaa wajjin hundumtuu walii galeetu mootummaa guddaa tokko hundeessu. Mootummaan Israa'elii fi mootummaan Kiristoositti warri amanan immoo mootummaa guddaa tokko hundaa'a. Kanaaf addunyaan kun iddoo lama duwwaa jira yeroos. Ardiin iddoo lama duwwaadha. Ardiin torban kun poolootikaalii iddoo lamatti jiru jechuudha. Riilijiinii poolootikaan tokko ta'a yeroo sana. Kanaaf gareen tokko garee bineensichaati. Lakkoo isaanii jaajaa. Gareen tokko garee waaqayyooti. Gosi waaqayyoo torba. Warra mallatteeffameef kan waaqayyoo. Warra Kiristoositti amanan. Mootummaa lama jira. Garee lama toluu dheeressu. Akka maana biyyi waliin loluu dheeressu. Garee lama toluu dheeressu. Kan waaqayyoof an seexanaatu walitti ba'ee wal lola. Namoonnis garee waaqayyoo garee seexanaa jedhamanii wal lolu. Kanaaf garee waaqayyoo ta'anii dhufan warri sun immoo garee seexanaa ta'anii dhufu. Biyya lafaarratti bakka saayidii lama duwwaatu jira yeroo sana. Saayidii namni iddoo lama duwwaadha. Egaa iddoo waggaa sadiif walakkaa raajii dubbatanii booddee uuma guyyoota isaanii irratti yeroo ol butamuun isaanii ga'u jara kun iddoo gooftaan isaanii duraatti fannifame magaalaa qulqullittii keessatti ajjeefamudha. Gaafa isaan ajjeefaman, gaafa jarri kun ajjeefaman, bineensichi sun gaafa jara kana rukutee ajjeesu. Ajaja waaqayyootiin du'u, fedha waaqayyootiin du'u, malee humna isaan caalee ajjeesa miti. Du'u waan qabaniif du'u. Kanaaf guyyaa 3 reeffi isaanii utuu hin awwaalamiin mandara qulqullittii Yerusaalem keessa ta'a. Iddoo gooftaan itti fannifame jedhamti. Iddoo gooftaan isaanii itti fannifame suni Golgota. Yerusaalem naannoo sana jechuudha. Ija fooniitii yeroo ilaalamu Sodom yookaan Gibxi jedhaa. Kun akka wal isin hin dhoofne akka jechuun yeroo sana mandarattiin waan xuroofteefidha. Mandarattiin waan xuroofteefi Sodom yookaan Gibxi jedha. Malee mandara gooftaan isaanii itti fannifame inni jedhu kun Yerusaalem naannoo sana ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan immoo dhibbaa dhibbatti naannooma Golgotaa sana iddoo Yesuus itti fannifame sanatti ajjeefamu jedhu. Egaa gaafa jarri kun ajjeefaman biyyi lafaa hundumtuu gammachuudhaan burraaqa. Biyyi lafaa yookaan immoo gosti yookaan gareen bineensichaa yookaan gareen jaajaa yeroo sana feestivaalii guddaatu godhama. Gammachuu guddaa, selebireeshinii guddaa godha addunyaan. Hin du'an jarri sun warri biyya lafaa rakkisan sun. Hin du'an warri raajii dubbatan sun. Hin du'an warri diina keenyaa jedheetu hundumtuu addunyaan kun hundumtuu sirbatti baasee guyyaa 3 caffaree guyyaa 3 gammada yeroo sana. Kennaa walii kenne wal badhaasee gammachuu isaanii ibsatu yeroo sana. Sababa isaan du'aniif jechuudha. Maaliif waan boqonnaa fudhatanitti fakkaata. Waan itti fufanii injifatanii jiraatanitti fakkaata. Du'a jarra kanaatiin waan seexanni isaan ajjeese, waan bineensicha isaan ajjeeseef, waan addunyaan kun gammachuuf nagaa argattee seexanni immoo irratti mo'ee isa isaan goyoomsaa ture sana waan isaanii godhu se'u. Kanaaf gammada biyyi lafa. Du'a isaaniitti gammada. Reeffa isaanii awwaalan lafatti daawwatama reeffi isaanii. Liivii darba. Televezyiiniin, intarneetiin waan hundumtuu namni hundumtuun arga jedha waan ta'eef.
Yerusaalemiin dhaqee ilaalatu hin taane mana isaatti namni hundumtuu iskiriinii isaa irraatti ilaalachuudha reeffa jira kana lafatti. Gammachuu guddaa gammadu. Argite seexanni hangafoota biyya lafaa kana ittiin goyoomsaa jiru. Seexanni namoota sammuu qaban gurguddaadha jedhaman kan ittiin goyoomsaa jiru. Abbootii qabeenyaa, abbootii kalaqaa, sirbitoota, aktoroota fiilmii, kubbaa taphattoota warra ta'an kan ittiin goyoomsaa jiru. Inni guddaan tooftaan seexanaa ani Kiristoos Yesuusiin nan mo'adha. Mootummaa guddaadhaan hundeessaa. Yeroo sana aangoo isin ilaadha. Jedhee isaan goyoomsa waan ta'eef. Jarri dhuguma se'aniitu kan isaan goyoomaa jiran. Namni dhuguma se'a. Seexanni goyoomsa abbaa sobaa akka ta'e hin beekan. Qabeenya harka isaanii waan jiruuf. Qabeenyi kan seexanaa waan ta'eef. Birriin kan seexanaa waan ta'eef. Amma barbaadde sii kennuu danda'a. Yaa 66 kanaan har'ayyuu hamma barbaadde qabeenya sirriitti lolaasuu danda'u. Qabeenyi isaaniif waan tokko miti. Birriin isaaniif homeenyu miti. Seexanni ittiin nama goyoomsudha waan ta'eef. Kennameeraaf. Yesuus Kiristoosii Maatiyuus boqonnaa 4 irratti qabeenya biyya lafaa kanatti agarsiisee amma ibsuu ijaatti yoonaa sagadde kana hundumaa siifan kenna jedheedha. Qabeenyi lafarraa hansaati. Han barbaade sii kennuu danda'a. Garuu jireenya bara baraa sii kennuu hin danda'u. Seexanni ofiisaa yookaan gaannamiin naqu beeka. Xonqwaayin tokko naannoo asii gadi naannoo Arjoo kan jedhamu kara Gimbii irra nama ta'e tokkotu al tokko achi deemeetu hojjechiifachuudhaaf. Mucaa hannaan hojjetu tokkotu akka yeroo hatu namni san qabannetti harka irratti hojjechiifachuu achi dhaqee mucaa magaalatu nutti hima. Gaafa xonqolaa kana nu hojjetu gaafa qoricha nu hojjetu anaaf qoraan ba'aa 90tu naa qophaa'ee jira. Abiddattan gubadha booda beeka'anii. Isinis kanatti galtuu nuun jedhe. Eeyyee har'a jiraannee naan hin galla jenneetu waadaa seennaa jedhu. Akkan gubadhu ni beekaa. Anaafi qoraan ba'aa 90. Egaa imaajine yookaan haala sammuu isaa tubateen dubbateenni maree qoraan ishee lafarraa miti abiddi gaanama abidda laga yaa'udha. Abidda namni argee hin beeknedha. Saampiliin abidda gaanam har'a mana keenya keessaa bobeeffanna ishee milikitan. Akka abiddi nama gubdu nutti agarsiisu Waaqayyo abidda lafarratti uume malee abiddichi abidda lafarraa kana baay'ee jira. Abiddi mana keenya egzaampiliidha yookaan fakkeenya abidda gaannamidha isheen. Ishee kanadha teestii godhaa akka isheen nama gubdu ilaalaan jedheetu manatti nuu kalaqe Waaqayyo malee abiddichi sana oledha. Kanaaf maalin siniin jechuu barbaade seexanni akka gubatu beeka. Xonqaawwan akka gubatan beeka. Guyyaa borii akka kan isaanii abidda ta'e waan beekaniif namoonni akka isaan hin barre godhu. Birrii dura qabanii goyoomsu malee dudduuba isaanii akka gubatan beeku. Seexanni akka gubatu beeka. Namoota garuu goyoomsa. Jara kana egaa gammachuun isaanii yeroo sana ilillee yeroo sana sirbii yeroo sana jarri kun duunaan addunyaan kun kan seexanaa ta'e jedhanii yaadu. Garuu guyyaa 3 booddee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa 3 booddee erga namni sirbii dadhabeetii erga liibii namni biyya isaatti ilaalee kennaa wal badhaasee feestivaalii godhatee selebireeshinii guddaa godhatanii booddee Waaqayyo isaan kanatti lubbuu deebisa. Sab jedhanii reeffi isaanii akkuma gooftaa Yesuus du'aa ka'etti isaan kunis sab jedhaniitu reeffi isaanii kan dhaabata saboota. Lubbuun itti deebi'e. Gaafa isaan du'aa ka'an inni sila gammadu, inni sila kennaa walii kennu, inni sila wal badhaasu hundumtuu yeroo kana addunyaan kun takkaanumaa shookitaa jiru. Addunyaan irraafama, addunyaan kun innaa teessoon seexanaa irraafama jechuudha. Akkamitti akka isaan ka'an, Waaqayyo akkamitti akka isaan kaasu gaafa argan. Jarriin ka'an deebi'anii gaafa jedhamu, warri du'an suniin ka'anii gaafa jedhamu, addunyaan sila gammachuudhaan utaalu kun gadda guddaa keessa bu'achu. Sabooddee namni hundumtuu gaddaa dhokutama. Sagalee guddaan tokko waaqarraa dhaga'ama sabooda. Asii ol kottaa sagaleen jedhee waaqarraa sagalee guddaan tokko gaafa dhaga'amu jarri kun kochoo baasaniitu gara samiitti gaafa isaan asii ol ka'an socho'a lafaa guddaatu ta'e jedha. Gaafa Yesuus Kiristoos sagalee guddaadhaan hafuura isaa kennuus akkasuma laftiin socho'e kattaan dadayya'an awwaalonni banaman akkuma jedhu. Warri kunis gaafa sana asii ol sokkan socho'ii lafaa guddaan isaa ta'a. Mandarri hundumtuu jijjiga. Namoonni hedduun hin du'u yeroo sana. Naasisuu guddaan biyya lafaa irratti ta'a. Kanaaf gaafa sana asii ol sokkan
Gaafa isaan waaqa irratti asii ol ba'an addunyaan kun gaddaan rukutama. Inni kaan immoo balaa uumamaa socho'a lafaatiin namoonni hedduun miidhamu. Egaa erga isaan kun asii ol sokkaniitii booddee warri 144 immoo Yesuus Kiristoos gidiraan waggaa 7 gaafa xumuramu xumura isaarratti Yesuus Kiristoos ergamoota 1000 qulqullootaa wajjin waldaa ishee ol butamtee waggaa 7 cidha waaqa irratti geggeessaa turte faana Yesuus Kiristoos deebi'ee si'a lammaffaa lafa kanarratti mo'uudhaaf dhufa. Waggaa 1000 Yesuus Kiristoos mo'uudhaaf gaafa dhufu isaan kun edda ol ba'aniiti. Warri 144 akkasumas qulqulloonni yeroo sana keessa yeroo gidiraasa guddaa waggaa 7 qalaman Yesuusiif amananii warri ajjeefaman sun Yesuusiin simachuudhaaf asii ol butamu isaanii immoo ol butamu isa dhumaatiin isaanii. Isa booddee dhagaa lola guddaa geggeessuudhaaf seexanni iddoo Armaageediyoon jedhamu irratti loltoota isaa walitti qabata. Armaageediyoon kun the Valley of Megiddo iddoo jedhamu yookaan immoo Yerusaalem irraa dhiyoo kan ta'e kiiloomeetira dhiyootti kan argamu achitti loltoonni hundumtuu addunyaa kanarra kan jiran akka cirracha galaanaa kan baay'atan meeshaa ammayyaa hundumtuu biyya isaatii guuree dhufee iddoo kanatti walitti qabama jechuudha. Gaafa Yesuus asii gad dhufu achi ol rukutanii barbadeessuudhaaf. Yesuus Kiristoosiin qulqulloota ergamoota achirratti dha'uudhaaf niwukileeriin meeshaan ammayyaa misaayiliin adda addaa utuu hin hafin addunyaa marti karaa laga Efraaxiisiin goga waan ta'eef Efraaxiis irra dhufaniitu achirraa Armaageedon walitti qabu. Lola Armaageedon irratti gaafa isaan dhufan Yesuus Kiristoos waggaa 1000 mo'uudhaaf gaafa asii gadi dhufu seexan yookaan antikiraayistii sanaa fi raajii sobduun sun namoota walitti qabaniitu biyya lafaarraa utuu nafi loltoonni hedduun achitti iddoo walitti qabamaniiti. Yesuus sagalee tokkittii dubbata billaa afaan isaa keessaa ba'uun raajii sobaa sanaaf bineensicha ajjeesa. Seexanni yeroo dhumaaf Armaageedon irratti hin mo'ama jechuudha. Seexanni mo'ama warri antikiraayistii fi raajii sobaa sun immoo hin qabamaniitu yeroo jalqabaaf utuu seexanni dhaqee lixin abidda gahaannamitti kan darbatamu isaanii jechuudha. Abidda gahaannamiin dhaqee kan qoraasu jara kana jechuudha. Yeroo jalqabaaf hundumaa dura dhaqee abidda gahaannamitti kan darbatamu isaaniidha. Achi booda loltoonni sun hundumtuu billaa afaan Yesuus keessaa ba'een xab jedhu iddoo sanatti. Israa'eloonni reeffa isaanii ajjeesuudhaaf ji'a baay'eetti fudhata. Loltoota hedduutu achitti macan jedhuma naannoo Israa'elitti waan ta'eef dachaa Megidoo sanatti. Egaa Armaageediyoon sun gar lola 200 oliitu iddoo sanatti geggeeffameera ammayyoodha. Dibooraaf Baaraaq, Geediyooniif Midiyaan, Yoosiyaasiif warra Gibxii. Lola gara 200 achitti geggeeffame ammayyoodha. Iddoo lolaa iddoo dhiigaan beekamaa iddoon sun. Amma sanumaatiif seexanni Armaageediyoon iddoo jedhamu sanatti walitti qabama jedha sagalee Waaqayyoo waan ta'eef kanaaf achitti reeffi namoota baay'ee tuulamaa warri sun qabamanii kuufama biddaatti darbatamu. Seexanichi inni biyya lafaa joonjesse inni cubbuudhaan nama raatessu kun immoo qabameetu ergama guddaan tokko waaqarraa dhufeetu fuuncaa fidatee sansalata fidee dhufee seexana qabee hidheetu boolla dukkanaatti gadi darbata. Bool'icha immoo isatti cufa. Isa booddee itti mallatteessa. Waggaa 1000 seexanni hidhamee boolla keessa afurni xuraa'uun hidhamu hundi isaanii biyya lafaarratti ba'anii hojjechuu hin danda'anii eenyullee achi ba'uu hin danda'u. Seexanni achi ajaja isaa dabarsuu hin danda'u. Hojiin isaa hundumti isaa hidhamee lafa keessa. Yeroo sana mootii waaqaaf lafaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Yesuus dhufee tulluu Xiyoon irratti mul'ata. Kutaa itti aanu keessatti waa'ee mootummaa waggaa 1000 ilaallaa. Waaqayyo gooftaan isa eebbisu eebbifamaa.